Sudan. Miliyoon koo miidiyaa irra baduu sanaan gochoo si soositti balleessiraa dhiifama gorsaan si gorse sun jechuudha laa miira keessan galee wallahi gorsinaan si gorsu gadi jedhee naasaa komantii kana wallahi miira keessan galaa gorsanaan si gorse sun xiqqoo soo taate yoos fayyaddeeraatti guyyaa tokko si gorseera adde yoon guyyaa tokko waan gaarii si godhee jiraadhe guyyaa tokko akkana galateeffatta abdiin qaba yoo miidiyaa kanarraa is ba'e miti waan gaarii koo waa'een kee odeeffamaa ture garuun dubbadhu deetanii maal gaafa jedhanii maal kan seena salaalee ija qabamoo gurra qabamoo maalichaan ture addamoo chaan ture gaa oduun nagee gaatti waa'ee ammoo maaltu odeeffame bichoo Jabbo shi targamee jedhani nama laddaariin jedhe ka. Dhuguma. Nageenya sana ammoo maarree shaayeetti daffattanii nyaattan hindeewuma moggaa miidiyaa kanarra badee hindeewuma riifidhaaf fuuldura keessanii akka suuratitti yookaan ammoo asirratti naqqafattanii deemtanii itti fataa. Dhiyeetu naqqafataa maal godhe naqqafadhaan. Warra jedhanii moggaanaan miidiyaa kana gadhiise yoo wantitti simbira jiraatte asirratti naqqafattanii hullee akka ittiin na yaadattan abdiin qaba wallee nanni raafattan jechuudha yoomiyyuu. Ati moo kanumaa dhagaa qooyi akkanan jedhan addaan jedheenan miisti bakka daabboo seenaa jedhiitii godheedhan dheeraan maal kun maallaa godhana tokkoffaa haasaa ankiyyaa isaati jette kana ton taane daayimendiidha maqaan ishii daayimendii jedhamti maqaa addaa qabdi yoo argitee raatte addarratti alaxafatanii ergii fi miidiyaa irratti gadhiisi fi ana naan jedhan malee qoy ani isaan argine warri isin jedhe sun yoo si ergeeraa ta'e miidiyaa irratti gadhiisi fiiti amma miidiyaa gadhiisu kan deemu waan ta'eef jecha xiqqoo ishiitti fataa jedhan ittiin naa yaadatanii seenanii ani immoo kottu haa walii galla ani immoo deebiin siin jedhe hindeebii waliin jedhe jaaladhee dirqama nasiin jedheeti qoy waan asiin jedheef hin qabaati hin deemin ati hundee nu barbaachistati qaxaleen akka keetii kun nu barbaachisti sii galee eenyuun gammachiisuu ati immoo Ani barbaadee kan taane otoo akka miidiyaan kun irratti godhuuti otoo akka gaarriin irratti jiguuti miidiyaa kana irratti otoo akka dhagaan darbatamuuti hin badu ture garuu danda'eetan as ga'eesi garuu immoo ani barbaadeeti miti akka duniyaan tun akka ofii barbaadetti seena qoy yoomiif dhiista yeroodhaaf dhiista musliima irraa badde barree wallaahi itti deebinaan ikkoo borisisii gamsiisu itti badduu ba'u ka seenaan hin arti jechuu dhagaanii jennaan immoo jedhu bakka karaattiin si guban barbaaddatu. Wanti hin jechuu barbaadisa dhuma namnis na baasan jiru miidiyaa kanarraa namaafis jedhee ba'an jiru miidiyaa kanarraa no never ani dhimma dhuunfaa kiyyaate ta'uun na baasaa ramalee miidiyaarraa. Wayne bakka si torke kana michiilaa dhaggeeffadhu dhiironni keenya rakkisoodha yerootti tattabattu kanan jaallatan dhiironni keenya. Maaliif dhiisi na filattamoo miidiyaa filattaa siin jedha bakka dhiironni keenya. Asii wajjin iyyuu guyyaa tokko yoo waan gaarii sii godhee jiraadheeraati yoo wanta nan si gorsan keessaa amma firee xaafii si bira geesseeraatti inni nani kadhannaa nani har'allee miidiyaa irra ba'ellee kadhannaadha si yaada. Yoo atiin xiqqishuma ishee si kadhadhee jiraadheeraatti guyyaa tokko wanta tokkorra waan gaarii tokkorra geesse akka na galateeffattu abdiin qaba inshaallah isin eega. Ilaa dhaggeeffatu waaqayyoon koo si haa milkeessu giiftii koo milkaa yammallee maal miidiyaa kana irratti maqaa kiyya waan badaadhaan bakka dhageessatti illee yoo taate bakki deemtetti tasa'uu maqaa kiyya waan badaadhaan dhageessallee akka
waan gaarii maqaa kiyyaa kaastu abdiin qaba. Inshallah. Inshallah wala. Maalla gooti siidha salaale. Maallatti balleessite. Kunoo nananni dabqa koo nyaanne dhiiga koo dhangalaafne. Maalla gooti meesti. Dhimma koo hin qabne. Maal koy maallatti balleessite koy. Atanaan ataateetta. Hindeemin wayif hin jedhan. Waan isin jedheef hin qabaayidosh. Maali? Oo garuu abba hojii kinkee miidiyaa filattamoo laaggeeffan hojii kinkee miidiyaa filattamoo ala filatta siin jedhee maal obboleessa maal jedhiinatti bakka waan kanarratti maal sin jechuun barbaada beektaa miidiyaa kanarratti wallaahi dhugaa rabbii tasinitti maa miidiyaa kanarratti sababa tiktook kana nama dhiisee tiktook kana yeroo baay'ee filadhe tiktookatti hafeera hatta tiktooka yerumte amma jedhatutti dirasii gaheen jira nama hedduutu seenan bar miidiyaa yerumte jirti annaan jedhu baay'eedha kanaaf ani waan baay'ee dabarsee waan hedduudhaan as gaheen jira amma garuu namaaf yookaatu immoo jaalallee kiyya yookaan immoo ilmi namaa sirraa na baasee otoo hin taane dhimma dhuunfaa kiyyaatiin bahutti jiraan miidiyaa irrannaa namni na aarses miti nama dadhabees miti anufuma koo dhimma dhuunfaa kiyyaa dhiimu waan na aggaatame waan jiruuf asirraa bahuufi bas malee bakka koy ani moo waan shakkeen koy leenjii ergette gara Israa'elii achi galchaa jiru wattaaddara waamaa jiru Israa'el dhugaa. Amma hundaafuu sinin jaaladhaan hunduma keessanuu sinin kabanin jaaladhaan hunduma keessanuu sinin kabajaa warroonni sinitti natti aartanii jirtan hundi keessanuu dhiifaman sinin jedha ani warroota na arrabsaa turtaniifis dhiifama godheen jira. Garuu oggoma siidhaan mootiin garuu hin baddu akka hin banne waan biyyaan seeqa kottu tapha garaa diinaa gubi kottu garaa diinaa gubi yettaa. Nama madaala immoo wanti sini dhaamu yoo jiraate guyyaa tokko gorsinan isin kana dura sin gorsaa ture amma firee xaafi yoo sin ga'ee jiraate guyyaa tokko wanta nan isin gorsirraa waan tokko irraa barattanii karoora waan tokkootirra yoo geessanii jiraattan ta'e akka maqaa gaariidhaan na dhooftan abdiin qaba. Shamaroonni immoo qimamoonni mana madaamii akka kiyya jirtan mana madaamii keessa jirtan rabbii sinaa eegu rabbii sinaa jaalatu waan sin barbaadda waan sin yaaddan karoora keessanii fi yaadaf muraada keessa rabbiin galmaasanii haa ga'u abdii murata. Shamarri keenya immoo abdii muratinaa ilma dhiirattis of hin gatinaa akka miidiyaa kanarratti hojjeestan kanallee akka of hin ajjeesne adaraa keessan wanni kamiyyuu lubbuu ofii kan caalu hin jiru wanni kamiyyuu dhiisuu dandeessa lubbuu keetiitti waanuma kamiyyuu abbaan feete haaftu nama kamiyyuu namni akka kiyyaa sin gorsu waan hin jireef miidiyaa kanarratti namni shamara mana madaamii quba qabu hin jiru dhugaa rabbii sinitti hima ana bichaatu isin wajjin namni yoo sinitti dubbatellee anatu dura jalqaba ba'ee dubbata sababa keessanii arrabsameeras sababa keessanii waan meeqa ta'eeras miidiyaa kanarratti anatu waa'ee shamaraa irratti quuqqamallee anatu sinii dubbatallee anatu dura sagalee sinii ta'allee waa tokko taatan jechuudha miidiyaa kanarraa amman jirutti dhugaa rabbii shamara mana madaamitii waan gaarii dalageetiin hin deeme akka maqaan keessa waan gaariidhaan malee waan badaadhaan gonguma firee takka hin barbaadu dhaga'ullee hin barbaadu haga irraatti illee sinuma maafin hojjechuu ture sinin gorsuu ture waan hin beekurraa amma immoo namni akka kiyyaa sinii dubbatu dhabamuu dhiisuu danda'a dinki garuu immoo namni hoo dhabamellee namni maqaa keessan dha'e fooloo xiqqaan qaba yookaan fooloo guddaan qaba jettanii sagalee keessan yookaan immoo namni takka akka maqaa afaan sinitti xaragattu hin ayyaminaafi gongumayyuu namni tokko Mannoo taatanii utubaa taatanii keessaa ol baatanii dubbachuu qabdanii jechuudha. Of walii dubbadhaa wal utubaa akka amma walirra gorreetoni walii yaanneetu walii dubbannu kana walirra goraa dhaamsa kiyya dhugaa. An shamara mana madaamii ammallee miidiyaa irrallee hubee takkuma akka tuqamu barbaadan shamarri maqaan amma shamara mana madaamii waan gaariidha ammallee waan badaadhan. Ennaani utubaan keessan sin keessaa baay'atan jira. Rabbiin bakka kiyya nama akka kiyyaa utubaa nama arraba namaan sodaanne nama ilma namaatti dantaa hin qabne nama waan kamiyyuu dhagaa ilmi namaa natti darbatee mana ijaarradhaan innaati dantaa ittiin qabu waan kamiyyuu obseen as ga'ee sin jedhee waan baay'een dabarsee sin gorsee si ammas yaada sin biran jira inshaallah miidiyaa irra isin badits okay እና akkasii jabaadhaa seena waadanaa galtee jirta haadha manaa gaafa fuutu siilladhe naa kennika haadha manaa gaafa fuutee wayin fii kennanaan jirti
asirratti yoo fiddee dhufte leencasii kennan sin jedhe. Yookaan sagalee yeroo fuudhattee too kanaa irraa badaartaa leencatti ma isin kenna. Laa amma iyyuu itti dawwale ani sin kenna amma kana ba'insii kenna. Itti dawwale. Bakka qoy ati maal lakkoofsa shinaa kan ittiin dawwalaan iyyuu. Isheen ijoollee manaadha silkiin fayyadamtu. Kasee. Silkiin ammati achi naqa budhiisii leenca qola kanaa kaadhe. Booda nan argattu an akkaawuntii kee kana wayii namaaf an kenna wayii nan gurguradhaan irraa kaase. Ararara hin ta'u malee akkamitti si ilaallee teenya foon haadha kooti ati hundaa'u qatalee keenya jennee moo maal qoyme Gojamirraa moo Gondorirraa moo chaarjii irraa sitti hojjetanii xonqolicha akkati nurra isteediyeemtu gara jabaatte. Mana tala kola diima gimbin gabe tarsaase gimbin gabe tarsaase.